Maarqos bartuu Phexros ture. Kanaaf ilma koo jedhee Phexros isa waamaa ture. Phexros isa duraa 5:3 irratti gaafa ilaaltan. Wangeelota arfan keessaa isa jalqaba barreeffamedha Maarqos. Waan Phexros irraa barate irratti xiyyeeffachuun waa'ee Yesuus dubbate barreesse. Eenyurraa barate? Phexros irraa barate. Waa'ee Yesuus hojjete osoo hin taane waa'ee Yesuus dubbate barreesse Maarqos. Wangeelli Maarqos gabaabaatti waa'ee fannoo dubbata, waa'ee bartootaa dubbata, waa'ee barsiisa Yesuus dubbata, waa'ee dhoksaa Masiihii dubbata, ilma Waaqayyoo ta'uu Yesuus dubbata. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa jaalala Waaqayyoo raawwachuu jenneetu jalqabne. Jaalalli Waaqayyoo raawwachuun waan Waaqayyoo nurraa barbaadudha, waan Waaqayyoo dhaloota kanarraa barbaadudha. Jaalalli Waaqayyoo kun maali yoo jennee ilaalle? Jaalalli Waaqayyoo kun jaalala akkasumaan yookiin ulaagaa maleeti. Jaalala kutaadhaan wal jaallatan miti, jaalala firaan, sanyiidhaan, qomoodhaan, afaaniin qoqqoodanii wal jaallatan miti. Jaalalli Waaqayyoo jaalala akkasumaaniiti. Ameen jedhaa kaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waldaa keessatti amiin jedhama malee akkuma televezyiinii nama ilaalan. Amiin jedhame. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amiin jechuun si wajjin jira jechuudha. Rafaas hin jiru jechuudha. Gara adda biraa qalbiin koosas jira jechuudha. Jaalalli Waaqayyoo kun jaalala maaliiti yoo jenne jaalala akkasumaaniiti. Namni Waaqayyoon bira dhaqee lakkii nutti araaramuu qabda jedhee xalaa galfatee jiru. Namni Waaqayyootti falmee lakki cubbuun kunii nurra taa'uun qabu jedhee Waaqayyootti iyyan jiru. Waaqayyo akkasumatti nu jaallata. Yeroo addunyaan kun Waaqayyo irraa adda baatee dukkana keessa turte. Karaa raajota garaa garaa Waaqayyo dubbiin dhaamne dubbachaa ture. Garuu raawwatee keenyan sana diiguudhaaf Waaqayyo akkasumatti nu jaallata. Galanni isaaf haa ta'u. Yohaannis 3:16 gaafa dubbistan Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallatee jedha. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya maraa qabaatuun malee abaduun miti jedha. Akkasuma Ameen. Roomaa 6:23 irratti gaafa ilaaltan sagalee kana cimsaa. Beenyaan nama cubbuu hojjetu du'a. Kennaan Waaqayyo inni Kiristoos Yesuus gooftaa keenyaa wajjin tola kennamu garuu jireenya bara baraati jedha. Ameen. Egaa jaalala akkasumaan jira as keessa. Yohaannis 4:4 gaafa ilaaltanii nuyi Waaqayyoon hin jaallanne jedha. Nuyi Waaqayyoon hin jaallanne. Nutu barbaadee Waaqayyoon jaallate miti. Ammayyuu rakkisaadha. Waan nu keessa jirru, waan nu gochaa jirru. Jaalala Waaqayyoon mul'isu. Waaqayyo garuu didee nu jaallate. Israa'elii Waaqayyo didee jaallate. Atuma isaan mucucaatanii didee jaallate. Ameen. Waaqayyotu didee nu jaallate. Nuyi ammayyuu hamoodha. Ammayyuu garaan keenya ulfaataadha. Ammayyuu qalbiin keenya ulfaataadha. Nuyi garuu ammayyuu Waaqayyoon jaallanna malee hin jaallannu baay'een keenya. Waaqayyoon jaallachuun iccitii guddaa qaba waan ta'eef. Yohaannis 4:10 irraa nuyi Waaqayyoon hin jaallanneedha. Inni garuu nu jaallateedha. Ameen. Ati garuu Waaqayyoon hin jaallannee jedhanii mee nama simbira jiruuti. Inni garuu si jaallateedhaani. Atis jaalladhoodhaani. Respoonsii kennuun dirqama amma. Ilma isaas cubbuu keenyaaf furee haa ta'uuf nuuf erge. Jaalala jechuun isa kanaadha Yohaannis. Ameen. Ilma isaa nuu kenne. Akkasumatti nuuf kenne gatii tokko malee nuuf kenne. Waan tokko nurraan barbaanne nu oolchuudhaaf ilma isaa dabarsee nuuf kenne. Jaalala jechuun isa akkasiitiidha. Namni baay'een waan xiqqoo ishee gaarummaa namatti agarsiisee rispoonsii yookiin deebii barbaada. Waanuma tokko. Ani dheengadda hojii si gargaareera maaf dhuftee nan gargaartuu siniin jedha. Yoo gaaf tokko waan tokko sinii godhe deebisee harka sinirra eega. Waaqayyo garuu waa inni nuuf godhe utuu gatii nu gaafate ulfaataadha. Namni taa'ee nafu waldaa keessatti. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waan Waaqayyo nuu godhe amma du'a bara baraa waluutti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jaalalli dhugaan isa sababa malee jaallatamanidha. Sababa irratti hundaa'ee namni baay'een sababa irratti gaafa hundaa'ee wal jaallatu. Sababa irratti hundaa'ee gaafa wal fuudhu. Wanti sun gaafa dhabamu adda ba'a. Qabeenya qaba jedhee namni sitti siqee gaafa akka wanti hin kee qullaa ta'u sirraa adda ba'a. Bifa qaba jedhanii gaafa walitti siqan, dandeettii qaba, aangoo qaba jedhanii gaafa walitti siqan, gaafa wambarri jalaa kuftu si biraa gala namni. Waaqayyo garuu amma dhumaatti fullaasee nama jaallata. Isa fullaasee si jaallatutu si jaallate.
Galanni waaqayyoo bata'u. Jaalalli waaqayyoo kun karaa Kiristoosiin mul'ifame. Roomaa 5:8 dhaqxanii gaafa laaltan. Waaqayyo garuu utuma nuyi cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallate hin agarsiisaa. Ameen. Karaa Yesuus Kiristoos jaalalli mul'ifame kun jaalala waaqayyooti. Ogummaan waaqayyoo guutummaatti karaa Yesuus Kiristoosiin calaqqisiifame. Waa'ee waaqayyoo hubachuuf Yesuusin hubachuun gaariidha. Ameen. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Ani abbaa keessa abbaanis na keessa illee dubbata Yesuus. Karaa Yesuus Kiristoosiin calaqqise. Jaalalli waaqayyoo. Roomaa 8:39 dhaqaalaa Yohaannis 3:1 kanuma jabeessa jechuudha. Haalota gararraadha jaalalli waaqayyoo. Haalota gararraa ta'uu jaalala waaqayyoo hubachuun barbaachisaadha. Roomaa 8:35 akkas jedha. Eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasaa? Gidiraa yookiin muddamneedha. Haalota gararraa jechuudha jaalalli waaqayyoo. Haalota gararraa. Gaafa jireenyi cimu, gaafa foon kun gaaffii garaagaraa nutti dhiyeessu achi ol faarfannaa waaqayyoon qoccolu barreessin. Lallaba waaqayyoon qoccolu lallabna. Waaqayyo nu haa gargaaru jedha. Incima miti amma jechuun waaqayyo nu haa gargaaru. Gaafa gaaffiin nutti baay'atu, gaafa fayyaan jeeqamu, gaafa dinagdeen jeeqamu, gaafa ollaan ta'uu didu, gaafa gaa'elli ta'uu didu, jechoota waaqayyoon qoccolan barreessuutti kaana teenye. No, jaalalli waaqayyoo haala gararraa. Meera keessa malkaasaatti jaalalli waaqayyoo haala gararraa jedhame. Jaalalli waaqayyoo haala gararraa. Dhaloonni rakkina mo'achuu hin dandeenye, dhaloonni obsa hin qabne, waaqayyoo irratti gunguma waaqayyoon qoccoluutti ka'aa gatii kaffalu. Kanaaf waaqayyoo ganama kan akkasiniin jedha. Jaalalli koo haala gararraadhaa hundumaan caalaa jechaadha waaqayyo. Kanaaf Roomaa 8:35 irratti sagalee waaqayyoo kan hin dubbatu. Eenyumatu jaalala Kiristoositti adda nu baasaa? Gidiraa, muddama, ari'atama, beela, billaa. Nulfaatu wantoonni kun waaqayyo nu haa gargaaru. Gidiraan gidiraadha. Gidiraa keessa maal akka jiru walii ibsuun hin barbaachisu. Gidiraan baay'ee nama rakkisa. Gidirfamuu dhiphachuu kan akka Iyyoob faarra geessan. Beelli akkam akka ta'e ammam akka bifa namaa jijjiiru, ammam akka humna nama dha'u, ammam akka deemsa nama dha'u beekamaadha. Beelli lubbuu iyyuu dabarsuu danda'a jechuudha. Kunis hin danda'uudha. Inni gara dhumaa billaan dhimma lubbuutiin wal qabatudha. Utuu billaan morma keenya irra kaa'ame waamee kaasofna. Waaqayyo nu haa gargaaru. Billaan humti sunuu gargar nu baasuudha. Mirkaneessaniiru Phexros fa'aa Phaawulos fa'aa billaan akka gargar baasuu hin dandeenye. Billaa garasitti qaroo Yesuusiin arguu danda'u waaqayyo waaqa irraa nuuf kennu. Yoo waaqayyo nama gargaare malee hin danda'amu. Roomaa 8:37 hanga 39 dhaqxanii gaafa laaltan waan nurra ga'e hundumaatti garuu karaa isa nu jaallatee mo'icha guddaa hin arganna. Yoo dhuguma jaalalli waaqayyo nuuf galeera ta'e wantoonni nurra ga'an hundumtuu riqicha mo'ichaa nuuf ta'u. Yesuusiif galanna ta'u. Egaa jaalalli waaqayyoo kun maal inni olaalle? Jaalala ijoollee isaa nu taasisuudha. Jaalala ijoollee isaa nu taasisu. Yohaannis 3:1 ergaa Yohaannis 3:1 dhaqxanii gaafa laaltan ijoollee waaqayyoo biyyi lafaa hin beekanii jedha. Nu ijoollee waaqayyooti. Waaqayyo raawwatee nu beeka. Biyyi lafaa garuu waa'een keenya isaaniif gaaffii. Utuma nuun mijaa'iin nagaatti jiraachuun keenya gaaffii. Utuma biyyi raafamu miila lamaan dhaabannee deemuun keenya gaaffii. Utuu namni ba'uu golbuun keenya gaaffii. Waaqayyo haalota nama waraana gidduutti nagaa nuu kenna jala keenya. Ameen jedhama kun. Haalota wal caalaa keessatti Phaawulos fa'aa nama mul'ataa waan ta'aniif gammadaama jiraatu. Phexros fa'aa ergamoonni hundi isaanii iyyuu abbootiin amantii yooma ganayyuu jiraatan bara dargii keessa biyyuma keenya iyyuu ijoollee waaqayyoo ta'uu isaanii irraan kan ka'e gammadoodha. Ameen. Biyyi lafaa nun beekani. Galmeen nu beeku kan biraadha. Galmeen maqaan keenya biyya lafaa keessa hin jiru.
Yodannes maqaan keenya gowwummaadhaan ka'a biyya lafaa keessatti. Ameen. Sassaabamee badu keessa maqaan keenya hin jiru. Ameen jedhamaan jedhe. Gammadaa isa sassaabamee gaaf tokko gubatu keessa maqaan keenya hin jiru jedhe. Anna keessa maqaan keenya hin jiru. Gola waliin dhooftotaa keessa maqaan keenya hin jiru jedhe. Maqaan keenya waaqarra fuula ilma Waaqayyoo jira. Kanaaf iyyuu ijoollee isaa nu taasisa jaalalli Waaqayyoo kun. Galaatee 4:7 egaa ati si'achi karaa Waaqayyoo garbicha miti ilma malee erga ilma taates qabeenya abbaa keetti darbitee argachuuf jirtaa'edha. Jaalalli kun ijoollee Waaqayyoo nu taasise. Roomaa 8:17 irraa immoo ijoollee Waaqayyoo waan Kiristoos argatu hundumaa maal godhu argatu. Jaalalli kana caaleen jiru. Waaqayyoo sinaa eebbisu. Egaa jaalala Waaqayyoo akkamitti raawwachuu dandeenya kan jedhu qabxii muraasan saffisaan ilaallee xumurra. Qalbiidhaan dhaggeeffadhaa. Jaalala Waaqayyoo akkamitti raawwachuu dandeenya? Tokko akka jaalala isaatti jiraachuudhaan. Qormaata guddaa siyoosii cimaa addunyaa kanaa kan ta'e kana Waaqayyo nu gargaara. Akka jaalala Waaqayyootti jiraachuu. Yohaannis ergaa Yohaannis 2:1 gaafattan Waaqayyo wajjin tokkummaa qabna jennee jedha. Dukkana keessa yoo deddeebine hin soomnaa'edha. Ameen. Akka dhugaa sanaattis hin jiraannu yoo ta'e sobuu keenya of gowwoomsuu keenya of sossobuu keenyadha jechuudha. Akka dhugaa sanaattis jiraachuu hin dandeenyu. Jaalala Waaqayyoo raawwachuun yookiin fiixaan baasuun tokkummaa qabna erga ta'e ifa keessa jiraachuun Waaqayyo wajjin tokkummaa qabna erga ta'e. Ameen. Waaqayyo nu gargaara. Akka dhugaa sanattis jiraachuu jaalala Waaqayyoo raawwachuu akkamitti dandeenya kan jedhu. Maarqos 3:35 jaalala Waaqayyoo kan godhu eenyuyyuu obboleessa kooti. Obboleettii kooti yaada kooti siidhe Yesuus. Itti duulanii firri isaatti duulanii. Inni hojii jalqabnaani maraate qalbii dabarsanii duukaa ka'a Yesuus duukaa. Inni hojii jalqabnaani maraateedha. Akkatti biddeen nyaatu illee dhabe Yesuus. Bartootaa wajjin namni hoo jedhee maduukaa fiiga. Booddeen maraatee mucaa keenya kana qabnee dhannaa jedhan fakkaata. Duukaa ka'an. Qalbii dabarseedhan. Firoonni isaa hundumtuu. Maarqos 3:35 irratti immoo haati kee obbolaan kee bakkeedhaatti barbaaduu irra dhufanii. Inni hojiirra jira. Maatii isaa ganuu miti. Yesuus kan kana dubbate. Sinin beekoodhe maatii isaa ganuu miti kan inni dubbate. Dhaloota har'a jirutti dubbate Yesuus. Ameen. Kiristoos Yesuus haadha isaa ganuu miti, firoota isaa ganuu miti. Dhaloota har'a maqaa isaatti amanee fuula isaa taa'utti dubbate gaafa sana. Abeet dubbachuu Waaqayyoo. Ameen. Warri jaalala Waaqayyoo godhan eenyuyyuu haa ta'an, qomoo kamiyyuu haa ta'an, biyya kamiyyuu haa ta'an isaan obbolaa kootii jedhe. Ameen. Obbolaa duwwaa miti obboleettii kootii jedhe. Haadha kootis jedhe. Baay'ee ofitti nu dhiyeesse Yesuus warra fuula isaa jiru. Ameen. Baay'ee Yesuusitti dhiyoo jirtaa jedhanii Sinuma rakkisa ka'a. Baay'ee Yesuusitti dhiyoo jirtaa jedhanii. Al waldaa sakaan mooranne obsi akkuma meeqa jechaa waldaa sadii jenne asitti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nabboomamna bakka biraatti ooti asitti. Suutuma inni lallabna wangeela Waaqayyo nu gargaara. Ameen. Isaayyaas 41:8 irraa isa kana mirkaneessa barka kumoofaallee akkas jedhe Waaqayyo yaa Israa'el ati garuu garbicha kooti. Yaa Yaaqoob ani si fo'adheera ati sanyii Abrahaam sanyii fira kootiiti jedha. Ameen. Waaqayyo baay'ee nutti aansee akka jiru mirkaneessa sagalee isaatiin. Yohaannis 4:34 irraa immoo Yesuus immoo nyaanni kan koo jaalala sana ergee gochuudhaaf hojii isaa raawwachuudha. Jaalala Waaqayyo raawwachuun isa akkasiiti. Kutaa wangeelaa adda addaa keessatti argachuu dandeessu. Egaa qabxiin lammaffaan jaalala Waaqayyoo akkamitti raawwachuu dandeenya inni jedhu jaalala afaan Waaqayyoo keessatti of eeguudha. On off jechaa deemuu miti. Jaalala Waaqayyo nu jaallatee fi araara nuuf godhe keessatti of eeguudha. Waaqayyo Waaqa araaraati jechaan waliin obboleessa koo obboleettii koo of hin gowwoomsiin. Waaqayyo beekaadha jechaa culluxxoo funyaa fi jalqabattee kana bishaan daakuu keessan seeniin.
Chullutto inni nu ishee keessi warri qabatanii gurra qabatanii keessa seenan bishaan keessa. Waaqayyoon waa gargaaruun jedhe. Waaqayyo waaqa araaraati. Waaqayyo waaqa araaraati. Baruma biraan tokkos jettu Kiristoositti dhufa gaaf tokko. Dhuguma eenyu waaqa araaraati ittiin of hin gowwoomsin malee. Waaqayyo beekaadha kan ammaan dhiisuu jedhan baay'een. Qalbii jijjiirrachuu hin danda'a. Waan gaarii kan of hin dabarsuu jedha. Birrii walitti hidhamee dhufuu danda'a. Waan akka daraaraa wayii dhufee sitti urgaa'uu danda'a fuuldura keetii. Wanti calaqqisu hundi warqee miti jedhe faarfataan tokko Waaqayyo isaa eebbisu. Eeggachaa deemuun gaariidha. Araara arganne keessatti of eeguun, jaalala nuuf kenname keessatti of eeguun baay'ee dhimma murteessaadha. Qorontoo isa duraa 13 tokko dhaxanii gaafa dubbiftan akkas jedha. Afaan namoonni yookiis afaan ergamoonni Waaqayyo dubbatanii dubbadhee jaalala yoon qabaachuudhaa baadhe ani akka sibiila kosh jechuun jedhuun ta'ee jedha. Jaalalli jira maruma waldaa kiristaanaa keessa. Gaaffiidha Waaqayyo beekaadha. Ameen. Jaalalli hin jiru taanaan namni dachee kosh walitti jechaa wala jechuudha waldaa keessa. Kosh waan jedhu dhaga'ama malee jaalalli hin jiru jechuudha. Jaalalli hin jiru taanaan. Ulfinni Waaqayyo hin jiru jechuudha. Waan hundi hin baafne tokkotu waldaa keessaa kosh jedha jechuudha. Laphee keenya keessaas obboloota gidduudhaas kosh jedha jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Sagalee wayiitu kosh jedhee darbaa jechuudha jireenya keenya keessatti. Jireenya kiristaanummaa sirrii miti jechuudha. Diraamaa wayiitu hojjetamaa jechuudha. Ilkaan namoota baay'ee adiidha. Baay'ee nama naasisaa dhuguma na jaallata jenna. Garuu keessi waan biraa odeessa. Waaqayyo keessa laala. Ameen. Kanaaf Phaawulos isa kana waldaa Qorontos keessatti argee kan inni haasa'u kosh hin jedhiinaa sirriimatti wal jaalladhaa jedhe. Waaqayyo nu haa gargaaru. Timootiyoos isa jalqabaa 6:20 irraa immoo yaa Timootiyoos jedha. Wanta daraasitti kenname jabeessi eegi. Jabeessi eegi daraasitti kennameedha. Keessaa akka hin baane eegi jechuudha. Waaqayyo dhaloota miiraan Waaqayyo wajjin deemu nu godhe. Ameen. Namni miira isaan to'anne waan barbaade harkaan qabu. Namni miira isaa to'atu garuu waan Waaqayyo abboome qofa harkaan qabu. Ameen. Miira keenya akka to'annu ayyaanni dhufa baay'atuun jedhu. Inni kaan mana barbaacha dhufee manni gaafa ijaaramuu diddeen sokka. Inni kaan konkolaataa barbaacha dhufee gaafa konkolaataan bitachuu diddeen noo jedha. Inni kaan waan ta'etu wayii barbaaduu dhufee waltajjii qabatee of beeksisuu barbaadee carraa dhibee hin gala. Kiristoos garuu jireenya keenya barbaada jara keenya. Akka nuyi adaraa sana eeggannu adaraa wangeelaa nutti kennan. Sakkosii nurraa ricaasee nama nu godhe. Isa sammuutti nu deebise. Isa gandummaa keessaa nu baase. Isa qomoo lakkaa'uu keessaa nu baase. Isa biyya lakkaawwachuu keessaa nu baase. Isa gadi yaaduu keessaa nu baase. Wangeela adaraa eegnu hin jedhe. Ameen. Dubbii midhaan hin qabnes isa wanta qulqullaadhaan mormurraa wanta sobaa isa beekumsa jedhamee dhugaadhaan mormurraas fagaadha. Dubbii gurguddaa jiras keessa wanta sobaa isa beekumsa jedhamee dhugaadhaan mormu. Beekumsa akkasii Waaqayyo nurraa ifatu. Beekumsa fakkaataa garuu wadhaa qaba. Haasaan nama tokko. Waan ijaaru fakkaataa garuu raawwatee maraasee hundeeraan buqqisa. Waan jiraachisu fakkaataa garuu summii bifa dhalootatti beekumsa akkasii Waaqayyo gogsu waldaa kiristaanaa keessa. Ameen jedhaa kaa warritti walii galtan. Kanaaf Ximootiyoosin irra jetee kan Phaawulos gorsu kanaaf jechuudha. Yaa Ximootiyoos adaraasitti kenname jabeessi eegi. Dubbii midhaan qabne naasayin midhaan waan hin qabne waan Waaqayyo wajjin waliin galle waan qulqullummaatti bubu jechuudha dubbii midhaan hin qabne jechuudha. Waan Waaqayyoon dheekkamsiisu jechuudha. Waan Waaqayyoon garaa bubu jechuudha. Dubbii midhaan hin qabne jechuudha. Beekumsa fakkaatee qulqullummaadhaan mormu Waaqayyoon mormu irraa fagaadhu. Dhugaadhaan isa mormu beekumsa akkasii irraa fagaadhu. Gorsi kana caalee hin jiru Waaqayyo dubbateera. Ameen. Egaa jaalala faraara Waaqayyoo keessatti of eeguudha malee keessaa ba'anii isaatii barbaadan dhufanii isaatii barbaadan deemuu miti. Yihudaa 1:21 irraa akka jedhu jaalala Waaqayyoo keessatti of eegaa. Araara ittiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jireenya bara baraattis isin geessu eeggadhaa. Eeggadhaa malee sokkaa kottaa jedhame.
waaqayyo nu gargaaru. Egaa jaalala waaqayyo raawwachuuf maal gochuu dandeenya kan inni jedhu qabxiin inni taanu garaa dhugaaf amantiidhaan waaqayyo irratti dhiyaachuudha. Waaqayyo fuulduratti garaa dhugaaf amantiidhaan. Ibroota 10:22 irraa akka jedhu kanaafis nuyi warra yaadni garaa isaanii qulleeffame ayni isaanis bishaan qulqulluudhaan dhiqamee taanee koottaa garaa dhugaadhaan amantii guutuudhaanis waaqayyotti dhiyaannaa jedha. Ameen. Garaa dhugaaf amantiidhaan waaqayyotti yoo dhiyaanne jaalala waaqayyo raawwanna. Garaa dhugaa waaqayyo warra waaqayyo waaqeffatan warra mormaa waliin hin godhin jedhe. Namni baay'een dhaloonni bara kanaa baay'ee dubbata tokkaatii fi jireenya isaa tokko gottanii utuu ajandaa qabatanii tokko godhanii akkasidhaa jettan miti. Wangeelaan maachi gootanii gaafa teenyee utuu gamaagama jira ta'e gamaagama maal jedha warri keenya utuu inni jira ta'e utuu waaqayyo taa'ee nu gamaagama ta'e wal'inne sokkina baay'eetti fakkaata gudiima keenya gadi yaa waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru jedha. Kanaaf garaa dhugaa waaqeffannaa dhugaa jireenya dhugaa kiristaanummaa dhugaa nurraa barbaada waaqayyo jaalala isaa raawwachuuf. Isa ta'uuf isa hin taane adda baafachuudha qabxiin natti taanu. Isa ta'uuf isa hin taane walli isaatu wallaalchise namichatti jaamaan sun gaafa fayyitu gooftaan gaafa fayyisu hin taane waan sana. Fayyitee hinnaanii namatu muka itti fakkaata malee waan jedhu jedhe. Muka itti fakkaata ta'ee gooftaan deebi'ee gaafatu adda ba'ee fi ammanan fayyee adda baafachuun gaarii. Utuu isa bara kanaatti namoonni mukatti fakkaatee hafa. Zayitii takkaatti buunaan argee deema galee namoonni akka mukaatti ilaalaa hafa malee dhugaan dubbatu. Kanaaf akka mukaatti waldaa keessatti akka waliin ilaalleef waaqayyotti dhiyaannuudha. Ammayyuu abana muchi keenya. Ameen. Garaa dhugaaf amantiidhaan isa ta'uuf isa hin taane adda baafachuudhaan. Filiipiyoos 1:10 akka jedhu isa ta'uuf isa hin taaneedha gargar baaftanii akka qortan jedha. Guyyaa dhufa Kiristoositti makaa malee gufuu malee akka taatan kadhachuu gooteedha. Makaa malee. Isa ta'uuf isa hin taane gargar baastanii akka qortan. Guyyaa dhufa Kiristoosittis makaa malee. Makaa malee. Mee makaa jedhame? Makaa. Waaqayyo ishee ariifatu. Ameen. Makaa jechuun bilooniin keenya hundumatti hidhamuuchaadha. Lakkoofsuma hin qabu. Shurraabii bal'aasaa obeettu ta'ee hundumatti jaarsatti ogeessitan hin uffataan, borcii qabu hin uffataan, qallaan akka qoosnuma uffataa. Waaqayyo warra hundatti ta'an nu goriiniin jedhe. Amiin jedhaa waldaa. Warra hundatti ta'a waaqayyo nu gorii. Keenya lakkoofsa qabaa, afaan keenya luugama qabaa, miilli keenya luugama qabaa, mana hundumaan seenuu afaan keenya nama hundumaa biraan dhaqu. Pirootokoolii keenya eeggannee karaa Yesuus Kiristoos nu baasirra deemnani. Yesuus Kiristoos fannoo irratti ol ba'uunsaa karaa tokkicha nuu kenne immoo dhiphaadhaa nuun jedhe nutti himameera. Dhiphaadhaa akka barbaaddetti ol ilaaltee sana dhiituu kana dhiituu sana caccabsuu dandeessu. Karichi dhiphaadhaa yeroo muraasa jiraattaa waggaa 70 yookiin 80 umurii nama miti jira keenya. Kanumaaf ishuma kana wal dadhabne egaa biyya dadhabne lafa dadhabne mana dadhabne ollaa dadhabne ishuma kana iyyuu xiqqooma ishee obsii waan guddaa fudhattaa jedhe waaqayyo. Maal ta'a boruma iyyuu abbaan sokkuu maaltu beekas jechuudha waan danda'a waaqayyo nama lootariidha. Hingatuma baasa. Ana ta'ee sin ta'ee nama deemuu beeknu tooraan nu galmaa'ee jira guyyaan nu barbaadu. Yoo nu ta'e yoo dhufe immoo waluma wajjin nu deemnu. Yoo dafee dhufe waluma wajjin nu deemnu. Waggaa muraasa jiraanna kanaaf jennee jireenya bara baraa unlimited ta'e daangaa kan hin qabne maaliif keessaa wal baasna maaliif miila wal jala keenya maaliif miila ufuma jala iyyuu keenya bara muraasa jiraattu namoota waaqayyoo waggaa kuma jiraattan lafa kanarra waggaa muraasa jiraattu saniyyuu walakkaa keessaniittu kaan darbitaniittu kaan immoo itti dhiyaataniittu deemuudhaaf bidiruma soqachaa jirtu yaabbattee deemtu. Kan badisaa moo kan jireenyaa soqachaa jirta bidiruu. Nooyini kan badisattiin oolu soqsiise waaqayyo. Dhaloonni baay'een bidiruuttiin si'oolitti deemu gaannamitti abidda barbaraatti seenu soqachaa jira. Inni kaan immoo kan Yesuus Kiristoos ittiin wal argu soqachaa jira. Hundumtuu hojjetachaa jira.
waan ati hojjettu harka Waaqayyootiin galmaa jira. Jireenyatti jiraattu deddeebitu jaalala Waaqayyoon raawwattu taanaan waan warra jiraattutu siif waraabama. Waan namaas safarteettu siif safarama. Waan facaaftee hammatta. Waan jiraattee argita boru. Waan marra keessa jirtu argita Waaqarrattis. Jireenyi kiristaanotaa inni lafarraa shaakallii Waaqarraati. Ameen. Jireenya Waaqarraa shaakalla lafa kanarra teenye kanaaf waliin gallu jalloota wajjin, waliin gallu sobdootaa wajjin, waliin gallu hojjitootaa wajjin, waliin gallu warra gubboo nyaatanii wajjin, waliin gallu warra nama ajjeesanii wajjin keenya Yesuus. Ameen. Jaalala Waaqayyoo raawwachuun isa ta'uuf isa hin taane adda baasuu dhaga. Bishaan booduu gaafa dhugan garaa nama ciniin nutti ka'a. Baakteeriyaa waan qabu, waan adda addaa waan qabu warra fayyaan gargaaruu dandeessu. Garaa nama ciniin nutti ka'a. Kanaaf isa ta'uuf isa hin taane dhugaa deemuun gaarii. Namni baay'een guddattaa abbaa qabeenyaa taata siin jedhamee raajiin sobaa sitti raajamee ta'uu dinnaa Waaqayyoon dhiisuuf murteessitee ta'a. Galanii warri kan Waaqayyo sobeedhanii Waaqayyo sobee miti. Situ sobee namicha sobsiisee wal sobsiiftanii uftan malee. Baay'een hundi kun waa'ee lafarraa. Kiristoos qabeenya keenya. Kiristoos qabeenya gooteedhaan. Namni baay'een Kiristoosiin qabeenya godhachuu dhiisee dandeettii isaa beekumsa isaa qabeenya godhatee achumattu danqarameera. Namni baay'ee Yesuusiin qabeenya godhachuu dhiisee waan biraa barbaada, birrii barbaada, waan biraa barbaada achi jallate. Yesuus garuu wani kan keeteedha noo jedhee namni bira darba. Dhaloonni Yesuusiin qabeenya isaa godhate waan hundumaa Yesuus keessaa waraabbata. Kunuunfaa namatti tola. Ameen jettanis. Ameen ameen. Kiristoos qabeenya keenya godhachuu qabna isa ta'uuf isa hin taane irraa adda baane. Adda baafnee fudhannee waan liqimsuu qabnu liqimsaa, waan dhiisuu qabnu dhiisaa. Waan uffachuu qabnu uffachaa, waan ofirraa baasuu qabnu ofirraa baasaa deemna. Ameen. Filatanii dubbachuu, hamminaaf qajeelina adda baafachuu, makuu dhiisuu, gufuu malee Kiristoos simachuu qabna. Gufuu tokko malee simachuu qabna Kiristoosiin. Obsaan danda'uudha jaalala Waaqayyoo raawwachuun jala keenya obsaan danda'u. Namni hin obsine cubbutti kufa. Namni hin obsine Waaqayyoo walitti bu'a. Namni hin obsine akkamitti ta'aa akkamitti naqunname kuniidha. No, kanarra darbuun qabu jedha. Mataadhaan itti seenee manbadee balleessaa jedha. Namni obsan qabu. Jaalala Waaqayyoo raawwachuun obsuudha. Obsi waliin jiraame. Obsitee beektaa jedhanii. Kan namni waan ati bira darbuu hin dandeenye tuttuqa seetan. Hin tuttuqa waan ati jala kaawwatte tuttuqa sababiin isaa akka iyyitee irratti lafa dhooftee ansaa taatuuf. Tasgabbaayi. Yesuus hin dhufa. Obsi qoramanii ba'uu fida yoo obsan malee hin ba'an. Utuu dhaloonni addunyaa kanarra jiraatu obsa qabaate manni dhaduwwaa. Evaadha. Utuu dhaloonni addunyaa kanarra jiraatu obsa qabaate waa galli qimsee laala ta'e jamchinaan laalanii jira ta'e manni dhaduwwaadhaan jedhe. Nama obsa dhabeera namni yakka hojjetu, nama obsa dhabeera namni nama ajjeesu, nama obsa dhabeera namni of ajjeesu. Nama obsa dhabeera namni nama rukutu. Nama obsa dhabeera namni Yesuus Kiristoosiin dhiisu. Roomaa 10:36 irraa jaalala Waaqayyoo gootanii isa Waaqayyoo abdachiisee argachuudhaaf obsaan danda'uun isin hin barbaachisaa jedha. Isa Waaqayyoo abdachiisee argachuudhaaf hin obsama. Obsaan danda'uu barbaachisa. Dhaloonni hin obsine waan Waaqayyoo abdachiisee argachuu hin danda'u. Yaaqoob 1:12 irraa akka jedhu obsi jireenya nama argachiisaa jedha. Jaalala Waaqayyoo raawwachuun obsuudha. Phexros 2:1 immoo beekumsa keessan of qabuu keessan obsaan danda'uu keessan nama Waaqayyoo ta'uu keessan agarsiisaa jedha. Birooyisii qaba. As keessaan kana dhufaa jedha. As keessaan kana dhufaa jedha. Beekumsa keessan of qabuutu mul'ataa jedha. Namni waa beeku of qabaa jechuudha. Of qabuu keessan immoo obsaan danda'uutu dhufaa jedha. Obsaan danda'uu keessan immoo nama Waaqayyoo ta'uutu mul'ata. Waaqayyo nu gargaara. Piroosiidhaan agarsiisaa deema jireenyi kiristaanummaa. Yaaqoob 1:3 irraa akka jedhu amantiin qoramee erga ilaalame obsaan danda'uu fidaa jedha. Qoramee erga ilaalame. Akkamitti ta'a kun? Jenna taanaan kun.
Oromsi namarra ga'ee hin beekne sirra ga'an jiru jabaadhu waliin jalaame. Yeroo deddeebi'amee malee waan haaraa wanti uumameen jiru. Inuma qoramtaa, hin horsite taanaa inuma moota, hin horsitu taanaa inuma noo kufte. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa jaalala Waaqayyoo akkamitti raawwachuu dandeenya? Jaalala waliif qabaachuudha. Boqonnaa namaaf kenna jaalalli. Kabaja namaa dabala jaalalli. Waliif yaaduu uuma jaalalli, waliif uuma jaalalli. Jaalalli namni wal jaallata taanaan dubbinu waan wadda biraa hin jenne. Namni wal jaallata taanaan furrisaa nagaan. Namni wal jaallata taanaan waan gaarii waliif yaada. Ani sinan jaalladha taanaan gaafas waan tokko taatan rafee mul'u. Isin jaalladhu taanaan garuu rakkina biraa nama iyyuu dabalata isin irratti ta'u. Isin jaalladhu taanaan. Sinan jaalladha taanaan dhukkubbii keessan dhukkubbii gooti. Miidhamni keessan miidhama gooti. Maaloo Waaqayyo jaalala waldaa kanaaf dhangalaasu. Ameen. Ameen ameen. Jaalala Waaqayyo raawwachuu kan nu dandeenyu yoo wal jaallanne jara keenya. Jaalala waliif qabaachuu Roomaa 12 irraa dhagaa dubbisaa. Qulqullummaatti jiraachuudha jaalala Waaqayyo raawwachuu. Gadhiisii miti. Qulqullummaatti akka jiraattaniif Waaqayyo si waameedha sagalee Waaqayyo. Tasalonqee isa duraa 4:3 irraa Waaqayyo halalummaarraa fagaattanii qulqullummaatti jiraachuu sinirraa fedhaa. Phexros isa duraa 1:15 irraas inni si waame qulqulluu akkuma ta'e isinis adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'aa dubbata. Waa'ee qulqullummaa. Isaayyaas 35:8 irraa sagalee yeroo baay'ee jaalladhu. Karaa qullaa warri xurii hin qabne irra adeemantu baay'eedha. Karaa qullaa warri xurii hin qabne irra deeman. Warra xurii hin qabne qofaadha karaa qullaa sanarra warri deeman. Waaqayyoon waa gargaaru. Abboommii Waaqayyoo eeguudhaan jaalala Waaqayyoo raawwanna. Yohaannis duraa 5:3 Waaqayyoon jaallachuu jechuun abboommota isaa eeguudha. Abboommii isaa immoo ba'aa ulfaatoo mitiidha. Yesuusis Yohaannis 14:15 irraa akkas jedhee dubbateera. Isin yoo na jaallattan abboommota koo ni eegdu. Maatewos 11:30 irraa immoo akkas jedhe Yesuus. Waanjoon koo nama dhibu ba'aan namni anaaf jedhee baatu salphaadha jedhe sababiin isaan wajjin jira waan ta'eef. Ameen. Fannoo keen baadha inni faarfannaa lallabne yeroo baay'een baatamu fannoo Yesuus fannoo makeenya baadhan. Fannoo makeenya baadhan. Fannoon Yesuus baate nuyiif. Biyyi lafaa rakkina qabdi jabaadhaan hin jedhe. Fannoo keen baadhaan jennuudha. Fannoon Yesuus nuuf jedhee baatamu. Wangeelaa ammaa shukran ilaaluun gaarii. Yesuus Kiristoos addunyaa kana bilisa baasuuf fannoo namni baachuu hin dandeenye baata. Utuu fannoo Yesuus baanna ta'e himmatti darbinee baanna. Wal wajjisnee darbuun gaarii dheedheetan. Egaa nu irra fannoo keenya iyyuu baachuu dadhabnee gatantaraa jirra waan ta'eef Waaqayyo ayyaana ganama kana nuuf baay'isuu hin jedhe. Gara Kiristoositti guddachuu qabna. Jaalala Waaqayyoo raawwachuudhaaf gara Kiristoositti guddachuu jechuun maal jechuudha kan jedhu Efesoon 4:15. Kanaa mannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa koottaa karaa hundumaa gara isa mataa nuuf ta'e gara Kiristoositti hin guddannaa jedha Phaawulos. Isa mataa nuuf ta'e gara Kiristoositti. Gara Kiristoositti guddachuu jechuun waan baay'ee of keessaa qaba. Jaalala of keessaa qaba. Tokkummaa of keessaa qaba. Namni Kiristoositti guddate jaalala qaba. Namni Kiristoositti dubbate tokkummaa qaba. Namni Kiristoositti guddate jireenya qulqullummaa shaakala. Namni gara Kiristoositti guddate garaa laafummaa qaba. Namni Kiristoositti guddate ayyaana qaba. Namni gara Kiristoositti guddate dibata qaba. Namni Kiristoositti guddate arjaala. Namni Kiristoositti guddate obsa qaba. Namni Kiristoositti dubbate hin tajaajila hin dubbata wangeela dhugaa ba'a. Arrabni isaa hidhamaa miti. Waaqayyo bara hidhamuu nurraa haa ciruun jedhe. Namni Kiristoositti guddate jireenya matumti isaayyuu utuma inni hin dubbatiin jireenya isaa dhugaa ba'a. Jireenya isaa Kiristoosin lallaba. Kiristoositti guddachuun baay'ee fagoodha. Baay'ee nurraa barbaachisa jechuudha. Dhoksaa fagoo qaba. Kiristoositti guddachuun fakkeenyummaadha. Namatu waan nurraa bara. Namatu nu dhaga'uu dheebota gaafa Kiristoositti guddannu. Namatu du'a ooluuf furmaata nu gaafata. Tajaajiltoonni ergamoonni raajonni gara Waaqayyootti siqan wantoota amma dubbannu kana qabu. Hin barsiisu. Kiristoositti guddachuun
barsiisuudha Kiristoositti guddachuun amanuudha. Amantiidhaan ol deemuudha. Ol sokkuudha. Kiristoositti guddachuun araara agarsiisuu danda'uudha. Kiristoositti guddachuun dhiifama gochuu danda'uudha. Kiristoositti guddachuun garraamummaa agarsiisuudha. Kiristoositti guddachuun waliif oo'uu danda'uudha. Boolla waliif otoo osoo hin taane waliif oo'uu, waliin rifachuu, wal cina dhaabbachuu, anatu siif jira, akka namaatti si biran jira waliin jechuu danda'uudha Kiristoositti guddachuun. Jaalala Waaqayyoo gochuu danda'uudha Kiristoositti guddachuun. Biyya lafaaf hojii foonii keessaa ba'uudha Kiristoositti guddachuu jechuun. Walumaa gala Kiristoositti guddachuun isuma fakkaachuu. Isuma fakkaachuu danda'e. Ameen. Petros gaafa Yesuus Kiristoosin qaban gaafa ganu sana ittallaqeera eenyummaan Yesuus Kiristoos, keleriin Yesuus Kiristoos, akkaataan dubbii jireenya Yesuus Kiristoos ittallaqee hapee ta'ee qabateera waan ta'eef Petros utuma galuuyyuu isa fakkaata kuni ennaan miliqee fiigee bade. Sirriimatti wajjin turee sirriimatti fudhateera irraa fakkaateera jechuudha. Ta'eera jireenyicha jechuudha. Lubbuun dhumnaan taphattabamee waa meeqaa haasa'e malee isuma fakkaateera jechuudha. Waaqayyo waldaa Kiristoosin fakkaattuu nuuf hawwuu. Ameen.